Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sena merah. Malti yeroo tanas fide injina keessummaa addaatiin harkaa isinii qaba. Qeyroo Oromoo foon irraa cite kan lafaan isinirraa fagaate kan garaan immoo isin bira jiru kan qaama qalbiin isin bira jiru kan isinii wajjin dhiphatu kan isinii wajjin yaaddawaa jiru barbaada lafa fagoo dhufan waa'ee keessan odeeffachuuf waa'ee qeyroo Oromiyaa odeeffachuuf waa'ee bilisummaa Oromoo odeeffachuuf isin iyyaafata dhufan tana lafa isaaniitii fi maqaa isaanii isaan warra bartanii share waliif godha akka gaarii share waliif godha. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Huma isin hin bannu ga wanni isin hin bannu hin jirtu bagana gaannu eeydan xiqqoo heddummaadha eega heddummaataniin kallattiin gara qeyroo isin dabarsa. Oromummaan nama Oromoo irraa fagoo jirutti akka malee qaaliidha. Akka nu nama ol bira jiruuti miti. Yaanni isaan isiniif yaadan baay'ee guddaadha. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Share godha bagana gaan dhuftan isin jechaa jiran hayyee galatoomaa share godha alif share godha kan isaan dhufaniif waa'een nama isaaniitii fi Oromiyaa yaachifteeti baruu barbaadaniiti. Galanni keessan hin badin. Hayyee amma nama 150 geessanii kaanis irra dhaqabata yoo rabbi jee share waliif godha ammoo qeyroon tun qeyroo qaqqaaliidha. Abshir. Tole amma kallattumaan gara qeyroo Oromoo ormaa tanariver bakka jedhamurraa dhufanii ani yeroo hedduudhaaf wal quba qabna bilbilaa fi waa hundaan odeeffachaa turan haala Oromiyaan keessa jirtu nagaggaafachaa turan akkuma isinuu gartan kabajamoon bulchaan aanaa sanii takkaa'uu bulchaan godina sanii naannoo sanii jechuu akka keenyatti Haji Alii Waariyoo ergaa gama Facebookiitiin dabarsee ture bulchaa isaaniiti yaaddoo lafa Oromiyaa irra jirtuu fi waan sabni Oromoo keessa jiru irraa dubbatee du'aa akka godhanis labsee ture. Qeyroon tun qeyroo ichi irraa asitti barattoota bakkaan hin jiru tanatti magaalaan hin jiru tanatti magaalaa guddoo biyya isaaniitti warra baratu irraayi amma kallattumaan nama 270 geessanii kallattumaan gara isaanii isin dabarsa. Jalqaba irratti ammoo loqonni keenya xiqqishu fageenyi lafti addaan nu fageessitee fi kun loqoda keenya gargar godhee jira. Wanni na haasa'u kuni akka dansaa akka gaarii takkaa akka irraa fahamtanis abdiin qaba. Afaan beekaniin ammoo afaan irra caalaa beekaniin haamilee qeyroo Oromootiif kennanii nama 300 maal taatanii galatoomaa fayyaadaa amma karaa isaaniitiin isin dabarsa. Jalqaba irratti qeyroo keenya kana maqaa isaa isiniif haa himuu achumaan yaada isaatis isiniif dabarsaa hordofaan isin hin jaattifuufi. Jirtu qeyroo akkam isan ilmaan abbaa gadaa akkam jajjabaadha galatooma maqaan kii Gobbuu jedhanii Abdul Gobbuu jedhanii naannoo tanarivaati gaa dhufe ani qeyroo Oromoo ilmaan abbaa gadaa waan isaan timuu jajjabaadha message kinki Ingiliziin isaan tima afaan Ingilifa waan isin jedhu all I want to tell you is this: the struggle continues, a luta continua. Qeyroo jajjabaadha, continue to struggle because you better die while standing against oppression. Our people actually have been marginalized for a long period of time. This is a time now to overcome
such challenges. Being a majority in a country that is highly populated and being marginalized for centuries is not something that is fair. So all that you are calling is this: you must sacrifice your life, your wealth, your health, so that you can achieve the best. Sacrifice for tomorrow. Never fear. If death come, let it come, and die in an honorable way. That's all I want to tell you. Jajjabada Qeyroo bilisuma. This is the message that I want to pass you. We, the Oromo from Tanariver region, we are in solidarity with you. We know what Bekele Garba is undergoing now. We know what Hamza Borana is undergoing now. We know what Jawar Muhammad is undergoing now. But inshallah, you will overcome. Thank you, and may God bless you. Galatoma. Fayyadahi ulfaadhu Qeyroo keenya. Hangan takka nama isiniif quuqamu qabdan Oromoon kophaa hin jirru. Akka ormaatti dhiphannee Itoophiyaa keessa qofatti illee daangeffamnee hin jirru. Itoophiyaa alaas baanee hanga gaanfa Afrikaa kana walakkaa oliif harkaa qabna jechuudha. Namaas ni qabna, lafaas ni qabna. Nuti miskiinaa miti waa hundaanuu. Kanaaf qabsoon teenyatti fufti. Ni injifannaa waan takka shakkinu. Amma kallattumaan gara Qeyroo itti aanutti isin dabarsa. Qeyroon itti aanu yaadasaa siifaa dabarsu. Barakatu Qeyroo akkama oltanii maqaan kee Abdussamad Mawlid Elemaadhanii warnaannoo Tanarivaati. Amma tana dubbii guddaan qabu inshaallah rabbiin nu qarqaar jajjabaadhaa wal qabadhaa. Am guyyaa rabbiin nu sira dhufuun inshaallah amma tana rabbiin isaan qarqaara awwan guddaan qabu obboleessi Diima Biraawunii dabarsa isilkii wan guddaa isinitti mu qaba. Galatoom Qeyroo keenya. Nama kana gaa kun isinii faariyaa miti ni beeytanii. Kun afaan illee ni beeka. Ammaas fuula fi biyya kana irratti dhufuun isaa arra jalqabaa miti. Ammaas miidiyaa irratti ba'uun isaa yeroo jalqabaati miti. As keessatti addee aslii galgaloo fa'aa wajjin nama hojjechaa ture. Inninis qabsaa'aadha, barsiisaas. Ammaas Oromoota walitti harkisuuf nama hedduu dadhabu. Oromiyaa keessa jirtuu fi bakka biraa jiran baay'ee tattaafata walitti dhiyeessuudhaaf hubannoolee akka caalatti anaafis kan kenne warra Tanariva jiraniifillee kan nu iddoo sansalatee wal nu qunnamsiisu isa kana. Inni kuni gaa akka gaariitti isinaa sisayyeetiin abdii qaba. Ergaas akka gaariitti tan Qeyroo as jirtu tanaa fi Qeyroo Tanariva ta biyyatti hafte tan Tanariva biyya jirtu sanii fi tan as jirtu tanallee bal'inaan isaati isiniif akka gaariitti ibsa. Amma kallattumaan gara isaa isin dabarsaa isaa wajjin turtii gaarii. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qeyroo biyya la jirtus Qeyroo keenyas jirtus bagama rabbiin amma sagantaa kana kan nuu kenne karaa Facebookitiin wal agarre. Anini Dhaamsaan qab gabaaba jalqaba irratti waa'ee Oromoo keessa deemsis amma mootummaan Abiy Ahmad Oromoo keessa deemsisaa jiru sun ni argarra. Anoo beektaa bara 2018 akka lakkoofsa faranjiitti sirba Hacaaluu Hundeessaa kan jirra jedhan BBC irratti kaase. Gaafasii waan kaasee fi akka ummat keenya kana ummat Oromoo kibbaa kana ofiin jennanuun ummat Oromoo kibbaa kanaa fi ummatiin Itoophiyaa ummata Oromoo Itoophiyaa wal argu gaafasiin abdiin qaba. Kanaaf gaafas sirba Hacaaluu Hundeessaa kaase. Garuu gaafasillee waan ani yaade qaamaan Hacaaluu wal argitanii garuu rabbiin amma inni rabbiin hin feene. Jirra 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 bullee barii arguuf garaa nu bal'ise yaanuyi 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 irraanfachuuf
yaa waa irraanfachuuf yanuyi yaa waa irraanfachuuf yanuyi yaa waa irraanfachuuf Galatoomaa fayyada. ajjechanii Hacaaluu Hundeessaa baay'ee nu gaddisiise garuu Rabbiin araaramaa kennuufi kan lamaffaa qabsoon Oromoo akka Oromoon jedhe qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa. Obbo Jawaar Mohammad haala hin keessa jiru yadageen. Obbo Baqalaa Garbaa haala hin keessa jiru yadageen. Obbo Hamzaa Booranaa gaazexeessitoota OMN waan isaan keessa jira. Qeerroo Oromoo akka isaan amma rasaasan ajjeefamaa jiran ni dhageen. Waan ammoo baay'ee nu gaddisiisu. Kaangoo harka qabu Oromoo, ka ajjeesan Oromoo, ka duu Oromoo. Kaanti baay'ee nu gaddisiisa. Ammoo akka uummanni kun bilisummaa argate, akka uummanni kun bilisummaa hawaasummaa odoo hin ta'in akka inni bilisummaa siyaasa, bilisummaa dinagdee, bilisummaa waan cufaafu argatu abdiin qabna. Kanaafuu Oromoo qeerroo biyyaa jirtanis, qeerroo alaa jirtanis maashaallah galatooma. Hedduun isaan galateeffannaa. Maaliif waan amma Daawitee Mekonoon artist Daawitee Mekonoon waan karaa Facebookiitiin hojjetanii agarra. Waan amma qeerroo Farhaans Abdusalaam hojjetanii agarra. Waan amma Shukri Jamaal maashaallah waan akka amma eenyu jedhan qeerroon biyya alaa jirtanis hedduu galatooma. Garuu qabsoon Oromoo itti fufa. Qeerroo biyya jirtanis abdiin kutatina. Guyyaan barisaanii dhufa. Ni bariiti inshaallah. Barri dukkana kun ni dabra. Akka moofuu fedhe, akka Jawaarri jedhe, abbaan fedhe hattifate. So ani gabaabduun kana alii waan adna nu gaafadhi. Nu gara Tanaarivaatti illee hooggantoota ta'e na wajjin jirra. Namni Haaji Alii Waariyyoo viidiyoo kanarraa qabee irraa waraabee ummata gara miidiyaa hawaasaatti erge naa. Ani nama barsiisaadha, gaazexeessaadha. Waajjira Haaji Alii Faayyaan Haaji Alii Waariyyoo ni hojjedhaani. So qabsoon itti fufa. Nu akka Oromoo kibbaatiin qeerroon isaaniin boonna, isaaniin nuun boona. Guyyaa Rabbi wal agarra. Ni bariitii isaaniin jedha. Amma irra deebi'ee isaan tima. Jecha qeerroo Jawaar Mohammad. Jawaar Mohammad Baqalaa Garbaa Hamzaa Booranaati an waaqetti himadhee humna hin qabnu. Ammoo garuu Rabbumatti himannee Rabbi kakaleessa nu uumate. Rabbi kakaleessa samaa'i fi ardi tana uume kanatti himannee. Rabbiin kan kenna inshaallah warra amma manaa hidhaa jiran kan sun ni baasa inshaallah. Ka dhukkubsate Jawaarri dhukkubsate nuun jedhan inshaallah Rabbiin isa fayyaa qaba. Maatii isaatti baase, Oromootti baase. Okay. Ka amma Oromoo gaddisiisuuf yaade kana, ka amma Oromoo awwaaluuf. Okay. So waan yaade beekta. Namni Menelik jedhan kun Menelik hattu akka Haceen jedhe hattu. Namni farda hate. Okay. Lafa hate. So arradan siidaa Menelik ijaaruun maal agarsiifta? Madaa teenya, madaa Oromoo habara hagami, jaarraa hagam, jaarraa tokkoof walakka. Madaa sun ka amma fayyuuf deemtu qotan. Haaressan. Sun nuuf hin tolle, Oromoof hin tolle. Galuu Rabbiin haqqi hin beeka. Uummatni kun haqqi hin qaba. Inshaallah kanuma jedha waan ati feete gaafadhi.
Fayyaadee galatoomaa ani kanarratti dhaamsa eenyuufin qaba nafxanyootaa fi warra leellistoota nafxanyootaatiif ibsi takkaa'uu himni qeyroo tanariver kuni abdii kutachiisa jeetiin amana moo jarri waa abdiin kutatu ati dhugaa jiru ni arkan jeetii yaada maaliif jettan hattuu ta'uu minilik osooniif oromiyaa keessan ta'in kan amma qeyroo oromiyaa keessa jirtu miti takkaa'uu Hacaaluu Hundeessaatii miti takkaa'uu keessa yaadda Galaanaa Gaaromsaatii miti kan amma isinitti himu jiru kuni qeyroo tanariver kiiloomeetira hedduu oromiyaadhaan kan addaan fagaatan jechuudha sabboontummaa Abiy Ahmed balleessee minilikiin dhaalchisuudhaaf irratti hojjechaa jiru sabboontummaa fi oromummaa Abiy balleessuuf tattaafatu oromiyaa keessa dabartee tanariver keessa jirti akkasuma dabartee daangaa biraa keessa jirti sabboontummaan oromiyaa keessaa baduudhiisi bakka biraatti gad dhaabamu jirti jechuudha kanaaf sabboontummaa balleessuu akka hin dandeenye warroottan nafxanyootaatiif leelliftoonni nafxanyootaa caalchisanii beekanii abdii muruudha qaban kanaan gaafii tokkoof lama qeyroo tanar gaafadheetiin ani gaa joornaalistii miti silaa isaa tonna gaafachuu ture akkas ani artistii dabalee joornaalistii ammoo bakka isaa hubeetiin mee gaafii takkaaf lama isaan gaafadhee akkasitti har'aaf wal isin barsiise qeyroon ammoo tanariver hanganaa miti kun warreen na barbaada dhufan takkaa'uu obboleessa kiyya jala dhufan achumaan jaalli kiyya kuni guyyoota muraasa boodanii fuudha bultii ijaaruu deema achumaan bultii isaatis wajji isinaa bulchettanii akkanaa eebiftan dhaamsa kiyyaan dabarfadhaa jechuudha cidha qaba waan ta'eef cidha isaanii sanis naafeeruuf warra na bira dhufeetu karaa fuula kanaan isinii wajjin akka isin wal argisiisu na gaafatanii wal isin argisiise amma gaafiin hin gaafadhu mee dura joornaalistii irraa hin eegala hojiin barana oromiyaa keessatti hojjetamte dura jalqabarra Joor Mahammad gaafaas dhufe warra keessummeessa irraa tokko akkasuma Haji Ali Waariyoo dhufee ture achirraa koreen hundeeffamtee dhuftee asitti Joor keessummeessaa turte yeroo san Joor akka isin laaltanitti nama akkam ture nama akka amma mootummaan Itoophiyaa godhu jiru kanatti hidhamee dararamuu qabu takkaa'uu dararamuuf ta'a jettanii yaaddanii beeytanii mee kanarraa waan tokko lama nuun jedhe Jawaar Mohammadin inni sabboonaadha sabboona Oromooti sabboona moo gameessa jedha inni gameessa sabboona hayyuuti akkas so mootummaani olola isiin deemtuun kana waan isiin olol kan deemtuuf hin beekta barana beekta Jawaarri maal jedhan filannoof ni qophoofnaa jedhe kana maal jedhe inni maal ta'e deemsisee agarte asallaa irratti asallaa dhaqee harargee bahaa shawaa dhaqee arsii dhaqee baalee dhaqee akka agarteemi so warri nama angoo kana kun amma Abiy Ahmed ni muddam okay so akka Jawaar kun Jawaarin ni agarsiisa beekta Jawaar ummati dhugaa dubbate dhugaa qulqulluu taga gad nama liqifamtu kan dubbate ummanni ni arga kanaaf ummanni waan hin jedhani nu abaos hin jedhe nu kaafaos hin jedhe gaafa sillee kamaal galchuun waa dubbata nu paabaos hin jedhe nu Oromoo jedhaa jedhe so nu Oromoo hakka Oromoo mul'isuuf qaama hakka Oromoo mul'isee mirga Oromoo gabbaas kana filannoof qophoofne jedhe so mootummaan argennani isa injifatuuf ni injifa nu mo'ataa so akkam taanam olola adda okay shira xaxanii okay akkinama maal jedhanam hamilee cabsanii garte okay akkas akkin abdii kutatu garte so akkas godhanii not once not twice OMN ni cufnaa oo akkana OMN waan akkana kan godhaa okay waan akkana kan godha garuu Jawaar Mohammed haqee qaba Jawaar Mohammed
knows more than Abiy Ahmed what Oromos deserve, what mirga Oromo, okay, Jawar Muhammadin Oromo maaf tan jedhe garuu fedhii dhuunfaatiif hin jenne seegalte. So akkasumas Jawar Muhammadin laale warri waan isaan sodaataniif beektu Jawar Muhammadin Soomalee dhufeen akkasumani warra Wallaayitaas akkasuma warra amma maal jedhanii Itoophiyaa ka kibbaa kana akkasumani Sidaama warra Afaarillee akkasuma. So warri akkana argeenan exactly. So ni sodaatanam kun nu moota nu moota ammas bikka hundatti fudhatama qabaas jaalatama qaba ammallee deeggaraa jiran. Exactly akka malee deeggar ni argani ummata Soomalii argee amma ummata Soomalii kana sirba dhaantoo jedhana gabbaasani. Okay, so waan nuuf amma Jawaari feenu jannata malee waan biraan jiru jira. Akkas jaanii. Akkas jaanii. Okay. Nu amma afaan Soomalii illee ni dhageeyna beekta. So maal agarsiisa? Wanni nuti joori namni jannata malee exactly mana hidhaati miti jaan. Akkas jedhan. So Jawaarin hidhamuuf malee ammoo garuu isa dubbate waan hin jedhe ummata kootiif dhugaanii dubbaddaa jedhe. Yoo arrabna murame harkaan ni dubbaddaa, yoo harkiin na murame ijaan yoo nyaaran ni dubbaddaa jedhe. Garuu hanga lubbuun na keessa jirtutti dhugaa ummata dubbachuun dhiisuu jedhe. So Jawaarin sabboona nu rabbumaa kadhannaaf. Okay? Okay, achumaan carraan sii kenna. Anilleen gaafiitti qophoodee gaafii bareedu sin gaafanne haa ta'u gaafii keessatti ati ergaate dabarfatte amma dhaamsa mootummaa diktaatara mootummaa Itoophiyaa kan maqaa Oromootiin nu gowwoomsee dhufee aangoo qabatee aangoo qabatee immoo Oromoo fixuu irratti deebi'e kanaaf dhaamsa qabdu gabaaba akkas nagaa akkas dhugaa anamma Abiy Ahmediif akkasumani muummichi ministeera Abiy Ahmed dhaamsaan dabarsuuf takka noonana akka Oromoo kibbaaf waan amma Itoophiyaa keessa deemus sana ni balaaleffan. Hidhaa fi ajjeechaa Oromoo ni balaaleffan. So nu akka obboleeyyan keetitti yoo atiin akkasii nu fudhatte ajjeechaaf nama daruruuf okay yookiin maal jedhanii nama rasaasan rukutanis woman gootu falling gootu falan qabu akkasumatti you know it will not bring solution. Okay, yes, it will not bring solution. So waan nuti gaafannu Oromoo ajjeechaaf hidhamus dhiisi ummanni kun keeti namati hiite namati ajjeefte keetu wal malee maal qabnaa jedhe Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa akkuma Ustaad Raayyaa Abbaa Macaa wal malee maal qabnaa jedhe atiin Jawaar fi Baqala Garbaa fi Hamza Booranaa malee nama biraa hin qabdu. Dhugaan. Kaleessa weellistoota ta'inna sirbite waan isin jette alagaan firan ta'u jedhan. Dhugaan. Alagaan alagumaa. Maaltu alagaan fira jedhe. Okay. So alagaan alagumaa yoomillee firan ta'u jedhan. Gameessa gosbira harka bitaatti qabadde yookiin harka bitaatti qabaddu harka bitaatti qabaddu kee ammoo hama kee harka miiddatti qabaddu mirgaatti qabaddu maaliif yoo guyyaa rakkoo kan kee hama kaantu si qabata hin qabatu. So obboleessi Oromoof mirga Oromootiif ni deebi'a bilisummaa Oromootiif okay nagaa Itoophiyaatiif maaliif ennani amma ummanni Afrikaa silaaluuf jira mootummaa kan kee amma laaluuf jiran Amnesty International laaluu jirti warri amma addunyaa cuftinu
mootummaa kee ilaaluu jiran amma isaan waan jedhanu warriin maal jedhan amma warriin diina Oromoo waan isaan jedhan Oromoon biyya hin bulchitu biyya bulchuu hin dandeessu biyya bulchuu hin dandeessu jedhan so ummat kan kee yaami warra hidhaa jiran san dhiisi baasi waliin mari'adda ajjeesaaf hidhaan bakka laattu woomaan gootu sanu galatoomi deebisaa Oromoon biyya bulchuu hin dandeessu jecha jiruuf kabajamoon Haajii Alii Waariyoo Oromoodha as yoo dhufte Mahmud Alii Oromoodha garuu biyya bulchaa jiran Oromoon biyya ni bulchiti warra hangarroo saba biraatutu bulchiinsa Oromoo bulchiinsa se'uu dadhabe keenyalleen jaleen qeeroon boquurra kaatti aangoorraan geenyaan garan taaneen kute ammas kallattiidhaan qeeroon kun yaada isaa takkaa dhaamsa mootummaa Itoophiyaa diktaatara kanaaf qabu mootummaa maqaa Oromootiif yaamu kan Oromoo irraa dhalate kan obboleeyyan isaa nyaachuu jiru kan obboleeyyan isaa miidhee alagaa fira godhatee duguggaa sanyii Oromoo irratti oofaa jiru kanaaf dhaamsa qabu wal faana isin dabarsanii sagantaa teenya xumurra sheer waliif godha hin oriina hin bayna sheer waliif godha wanti kishoo dubbataa jedhe ayye kun looyaa This is the message that I want to pass. Oromo first. Oromo first. Oromo first. And I want to end my quote by the wise sayings of Nelson Mandela, the former president of South Africa. He said, there is no easy walk to freedom. You must struggle until all you are saying is this: you are in solidarity. From Tanariver, our heart aches. So, inshallah, bilisuma, galatoma, jabada, ilman Oromo. Aye, Qeyroo tianus kaniti. Hayyee alhamdulillah galatni ka rabbiti nuni dhaamsa nun kaayse dhaamennu isen Qeyroo Oromoo wal qabadha wal jabeessa ormini mammaake ka fulatan jiru unajua loqot mammaaksan nuni warri keenyaati amma afaan kan dhageenama loqotumaati jijjiirame wanni jedh quba ajaawu ufirra kutanin gatenu afaan kenna duuba ise wal qabadha wal jabeessa rabbiin guyyaa tokko nusra gadin dhufti inshallah galatooma galat keessan badin so amma waan an jedhu hanga xurumatti hin quufu amma dubbadde hin quufu so waan amma Oromiyaa keessa deemu kana fi waan amma Oromiyaa deemu keessa deemu kanaa fi koronaan kun beeyta waan hedduu narraa cabse anamma Oromoo deemuuf qophaa'ennaani Oromiyaa deemuuf qophaa'ennaani koronaan dhufe beeyta koronaan dhufeennaan inni kuno amma mootummaan ummat keen fiitaa jirti so waan ani Qeyroo biyyaatiif dhaam kun ka Qeyrrooti Qeyroo waan isaan amma deemsiftanii agarraa ni agarra ugurri geejibaa maal ugurri geejibaa jedhama ugurri geejibaa akkasa agdansaa deemaa jira so itti fufaa lagannaa gabayaa akkas so nuuni waaqetti wajjin isaan jira inshallah rabbumatti isaan dhaamanne jechuu nu rabbiitti isaan lakkifnu nuna humnaan qabnu rabbumaa isaanii kadhannaaf akka afandisiyoodhan jedhan abshirni bariitii jedhe beeyta afandisiyyo yes abshirni bariitii jedhe so gaaf tokko ni bariiti bokkee beektaa kun bokkaati waan kun bokkaan roobe haga fedhe roobe
gaaf tokko ni caama akkam kana Dhugaa. so kunneni akkuma bokkaati haga fedhe doo roobe ni caama barri dukkanaan kunis ni darba gaaf tokko yoo rabbi jedhe si oromoon nagaan teessu isin oromoo bilis economically akka faranjiin jette politically okay bilisoomte inshallah yoo rabbi jedhe waragguutiin oollu so nagaan taa nagaan nuuf jiraadha inshallah itti fufa qabsaan ni kufa qabsoon itti fufa wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Fayyadaa yeroo takka mallattoo diddaa gabrummaa waliin garsiifne akkasitti dhaamsa keessan isinii agartee jirti yoo xiqqaate amma ummanni keessan obboleeyyan keessan hedduun isin harkanii jiranii hagammaatti nama 500 olitti taa'ee isin daawwachaa ture mallattoo diddaa gabrummaa agarsiisa akkas galatooma akkasi qeeroon oromoo jabaadha kophaati isin hin jirtan akkas bakka hundattuu obboleeyyan keessan isin hojii jira kanas dhufee dubbateetu hangana malee kanaa ol ka hanga wareegama lubbuutti isiniif kafalu qabdan jechuu obboleeyyan saba kan nafxanyaan hattaa biyya keessattuu addaan nu murtee duwidaa garaa nu godhuu barbaaddu garuu nuti daangaa ceenee hanga biyya biraatti wal barbaadu jirra kana qofaa miti kan Ugaandaa fi Ruwaandaa jiru cufa ganaaf hinna Oromoon ganaa dhufti Oromoon ganaa tokkoomti ammas kana booda Oromoon akka aananii fi dhadhaatti walitti baquuf jiraatti hawwiin lelliftoota nafxanyaatii fi hawwiin nafxanyaa galma hin ga'u injifannoon uummata Oromooti dhaamsa obboleeyyan keessanii dhageessan obboleeyyan keessan asirraas galatoonfachaa jirtan koomantii isin barreessitan booda yeroo na biraa deemanis laaluu danda'anii gaafa yaadaa galatoomaa rabbi isin haa kabaju injifannoo waliin nu haa deebisu nu haa bilisoomsu diina keenya bakka iyyuu nurraa haa cabsu gartee jaalala tana caalu nuuf haa kennu akkuma amma wal nu jaalachiisee wal nu barbaachisa kanatti rabbiin haga ammaatu oromummaan amata 500 fi ol addaan nu facaasanii duudaa garaa nu godhanii nu balleessuu hin dandeenye diinni kana boodallee hin bannu nuti rabbiitu nu wajjin jira haqa qabna dhugaadha qabna naman zallamnu naman miinu haqa namaan barbaanna namaas dhiibuu hin barbaannu ifiifis dhiibamuu hin feenu jechuudha kanaaf falmanna waan ta'eef injifannoon teenya ni injifanna rabbiin nu haa nassaru addunyaa akhiratti nu haa milkeessu ijoollee teenya tana ziyaaraa dhuftees gartee warra milkiin galuu isaan haa taasisu obboleessa kiyya ka fuudhu deemus cidha gaarii cidha gammachuu rabbiin haa godhuuf isinis naa eebbisaa horee haa dagaagu wajjiin haa waaru kan fuudhinis nuuf haa fuudhu keessattuu hajeelii waariyootii fi itti aanaan isaa ergaa gara obboleessa keenya kanaatiin nuuf dabarsanii turan harkitanii jirtan du'aayii godhaa fi nuuf haa jiraatanii umrii nuuf haa dheeratanii bakkayyutti gartee namni keenya nuuf haa jiraatu olaantummaas nuuf haa goonfatu abbaa biyyattis nuuf haa ta'u ifiinaaf bulchu nama keenya gabroomeen arkin miidhameen arkin rabbi qofaaf ka gabroomu nama keenya nu agarsiisu ka rabbi qofa gabbaru ka namaan gabbarre nu agarsiisu bakka ittiin nagaan na jiraadha waan hordoftaniif galatooma fayyadaa wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh nagaan nu jiraadha ni khunna khanas gaaf takka inshallah ayye nagatti